teenya jalqabaatiin gamtaan Awurooppaa wayyaanee fi biltsiginnaan hatattamaa marii siyaasaa akka eegalan gaafate. Gamtaan kun waraana biraa sodaatamaa jiruu fi TPLF tibbana waliigalteen Piriitooriyaa yeroo kamuu caalaa balaa jala jira jechuu hordofee ibsa baaseera. Bal'inaan dhageessu. Oduudhuma wal qabateen raayyaa ittisa biyyaa waggoota dheeraadhaaf diina guddaa Itoophiyaa kan ta'e Shaabiyaa uummata Tigraay irraa eegaa ture irratti haleellaa TPLF raawwate hin dagannu jedhan ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gama biraatiin TPLF ammallee diina Itoophiyaa ta'uu itti fufeera jechuun qeeqan. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaas kana kan dubbatan waraanni Tigraay dhalatee waggaa 5ffaa isaa irratti ibsa kennaniin ture. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun poolisiin Keeniyaa godaantota Eertiraa seeraan ala Keeniyaa keessa seenan 44 to'annoo jala oolchuu beeksise. Godaantonni Eertiraa kun muddama Itoophiyaaf Eertiraa hammaachaa dhufeen biyyoota ollaa Ugaandaaf Keeniyaatti baqachuuf dirqamanii jiru jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti ji'oota 3 keessatti balaan tiraafikaa 8,000 ol ga'uun ibsame. Waggaatti balaa tiraafikaatiin namoota 5,000 ol kan dhabdu Itoophiyaan ammallee balaa waraanaatiin cinaatti kan tiraafikaatiin qoramaa jirti jedhameera. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin gamtaan Awurooppaa wayyaanee fi biltsiginnaan hatattamaa marii siyaasaa akka eegalan gaafate. Gamtaan kun waraana biraa sodaatamaa jiruu fi TPLF tibbana waliigalteen Piriitooriyaa yeroo kamuu caalaa balaa jala jira jechuu hordofeeti ibsa kana kan baase. Waggaa 2 waraana gaggeessuun waggaa 3 dura waraana sana kan xumuran amma immoo sababoota biraa barbaaduun waraana biraatiif qophaa'aa kan jiran TPLF fi PP'n dhaabbatanii akka of ilaalan gamtaan Awurooppaa hubachiiseera. Biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaatiif jilli gamtaa Awurooppaa dabrees koreen dippiloomaasii Noorweey waamicha kana kan dhiyeessan ibsa waloo eda baasanii fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu waggaa 3ffaa yaadachuuf kennan irratti ture. Ibsichi erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu biltsiginnaaf TPLF mallattaa'ee waggaa 3 ta'uu kan mirkaneessus ture. Gamtaan Awurooppaatii fi biyyoonni miseensota isaa nagaa amma dura eegalame kana itti fufuu fi cimsuun barbaachisaa ta'uu kaasuun tajaajiloota bu'uuraa Tigraay deebisanii dhaabuu, qaqqabummaa namoota fooyyessuu, DDR jalqabuu fi buqqaatota biyya keessaa gara isaaniitti deebisuun barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. Gama biraatiin filannoo waliigalaa dhufaa jiru dura mariin siyaasaa mallatteessitoota waliigaltee Piriitooriyaa yookaan ammoo TPLF fi biltsiginnaa jidduutti akka eegalu gaafataniiru. Biyyoonni kun ibsa waloo laatan kanaan ammallee rakkoo nageenyaa Itoophiyaa qoraa jiru hundaafuu qaamonni hundi mariitti akka deebi'an gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa ibsa waloo kana kan laate tibbana addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF mootummaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa sarbaa fi dadhabsiisaa jira jechuun himachuun waliigaltichi yeroo kamuu caalaa rakkoo guddaa keessatti akka kufe ibsuu isaa hordofeeti. TPLF ibsa kamisa onkololeessa 30 baasee tureen mootummaan federaalaa tumaalee ijoo waliigaltee nagaa waraana Tigraay dhaabuudhaaf mallattaa'e hojiirra oolchuu dadhabeeraa jechuun komatee ture. Gareen kun humnoota kutaalee Tigraay dhuunfachaa jiran itti fufiinsaan hidhachiisuu fi deeggaruudhaan akkasumas ammoo jiraattota qe'ee isaanii irraa buqqa'an akka hin deebine gufachiisuun mootummaan Itoophiyaa waliigaltee kana hiika dhabsiiseera jechuun himannaa dhiyeessuun ni yaadatama. Dabaluudhaanis kaayyoon waliigaltee nagaa Piriitooriyaa dhukaasa dhaabuu waaraa galmaan ga'uu buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gochuu akkasumas ammoo haqa dabarees ammoo deebisanii ijaaruu fi marii siyaasaatiif bu'uura kaa'uu kan kaayyeeffate ta'uu ibsa. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa waliigaltee kana hojiirra oolchuu dadhabee kan jedhu TPLF Itoophiyaan waliigaltee hawaasa addunyaa fuulduratti taasifte gidduu seenaa jirti jechuun himateera. Namoonni nagaa humnoota weerartuu jala jiraatan eenyummaa isaanii irratti hundaa'uun butamuuf ajjechaan akka isaan mudatu kan hime TPLF dhalattoonni Tigraay qe'ee isaanii irraa buqqa'an ammoo qorraan, dhukkubaan, beelaaf, maalna dhibdeedhaan du'aa jiru jechuun himatee ture.
TPLF waliigaltee kana mootummaan federaalaa akka diigaa jiru himatus mootummaan federaalaa himannaa TPLF kana hin fudhatu. Inumaa mootummaan federaalaas himannaa wal fakkaataa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessan TPLF waliigaltee Pretoria guutummaatti cabsuun Shaabiyaa waliin waraana biraatiif qophaa'aa jira jechuun himachuun ni yaadatama. Waliigalteen kun guutummaatti osoo hin diigamne ammoo marii siyaasaatti deebi'a kan jedhu gamtaa Awurooppaati. Oduudhuma wal qabateen raayyaa ittisa biyyaa waggoota dheeraadhaaf diina guddaa Itoophiyaa kan ta'e Shaabiyaa uummata Tigraay irraa eegaa ture irratti haleellaa TPLF raawwate hin dagannu jedhan ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF ammas diina Itoophiyaa ta'uu itti fufeera jechuun qeeqan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kana kan dubbatan waraanni Tigraay erga eegale waggaa 5 yoo guutu erga waraanni sun dhaabbate immoo waggaa sadaffaa guutuu isaa ilaalchisuun ture. Itoophiyaaf guyyaa dukkanaa kan jedhamee fi guyyaa waraanni hamaan jaarraa 21ffaa keessa lubbuu namoota miiliyoonaa itti galaafate eegale guyyaa kaarraa ture. Waraana Tigraay sadaasa 3,2020 eegale haga 2022tti adeemen uummanni biyyattii miiliyoonatti dhiyaatan kan ajjeefaman yoo ta'u waraana sanaan diinagdeen biyyattii seenaa waggaa 20 keessatti haalaan kufeera. Waraanicha sifatti kan eegalaniif uummata Itoophiyaa miiliyoona kan fixan garee of tuultota lama Wayyaanee fi Biltsiginnaa turan. Gareen lamaan of tuultota ta'an kun rakkoo siyaasaa biyyattii mariidhaan furuu caalaa waraana biyya alaa hirmaachise gaggeessuun ilmaan hiyyeeyyii Itoophiyaa kaan isaanii bakka takka awwaaluun miiliyoonota biraa immoo qaamaa hir'isaniiru. Waraanni itti gaafatamummaan haga ammaa hin mirkanaa'in kun waggaa 2 gaggeeffame waggaa 3 dura jechuun 2022 kan dhaabbate ta'us sababa waraana Tigraay sanaan uummanni qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'es ta'ee miidhame ammallee alatti hafeera. Kan guddoo nama gaddisiisu garuu waraana sanarraa barachuu kan dadhaban Wayyaaneef Biltsiginnaan ammallee waraana marsaa biraatiif qophaa'aa jiru jedhameera. Gareen saamichaan uummata Itoophiyaa qiyaamaa godhaa ture Wayyaaneen waraana jalqabdee sanaan miidhaa dhaqqabe cinaatti dhiisuun ammallee garee Shaabiyaa faana hiriiruu irratti akka argamtuuf waraana biraa eegaluudhaaf akka jirtu dhaabbileen idil addunyaas mirkaneessaa dhufaniiru. TPLF waggoota 2f waraana Tigraayitti gaggeeffamaa tureen Shaabiyaan duguuggaa sanyii akka raawwachaa turte himaa turteetti. Amma garuu faallaa kanaa Shaabiyaadhuma duguuggaa sanyii raawwatte sana faana hiriiruu irratti argamti. Amma bifa haarowaan wayita sodaa waraanaa hammaachaa jirutti raayyaan ittisa biyyaa immoo guyyaa haleellaan Izii Kaabaa irratti raawwatame jechuun waggaa 5ffaa lolli kun itti eegale yaadachaa akka jiru himameera. Guyyichi jiddugala leenjii humna qilleensaa Bishooftuutti mata duree akka irra hin deebi'amne yoomiyyuu hin dagannu jedhuun yaadatamaa jiraachuun ibsame. Sagantaa sanarratti Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, itti aanaa Itaamaajoor Shuumii humna waraanaa waliigalaa Jeneraal Ababaw Taaddasaa, Dabrees qondaaltonni olaanoo waraanaatiif hoggantoonni olaanoon mootummaa biroos argamaniiru. Sagantaa sanarratti kan argaman ajajaa waraana Itoophiyaa haleellaa ajaja Kaabaa irratti raawwatame kan yaadannu akka irra hin deebi'amneefi jedhan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haleellaan sadaasa 3,2020 yookaan ammoo onkololeessa 24,2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajaja Kaabaa irratti raawwatame yoomiyyuu kan dagatamu miti jedhan. Haasawa har'aatiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akkas jedhan. Ajajni Kaabaa ajaja barootaaf uummata Tigraay diina guddaa Itoophiyaa Shaabiyaa irraa tiksaa turedha jedhan. Uummata naannoo Tigraay qabeenya isaanii beekumsaaf humna isaatiin raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa ture ta'uu kaasanii TPLF raayyaa akkasii sanarratti gocha badaa fi gara jabinaa raawwachuun haleellaa banee godaannisa seenaa kaa'eeraa jedhan. Gochicha bara baraan kan yaadatamu akka irra hin deebi'amneef ta'uu ammoo hubachiisan. Haleellaa gara jabinaa miseensota TPLF muraasaan raawwatame ta'uu kan kaasan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gareen kun ammas yookaan gareen TPLF ammas diina biyyaa ta'ee itti fufuu irratti argama jechuun himatanii qeeqan. Oduu biraatiin poolisiin Keeniyaa godaantota Eertiraa seeraan ala Keeniyaa seenan 44 to'annoo jala oolchuu beeksise. Godaantonni Eertiraa muddama Itoophiyaaf Eertiraa hammaachaa dhufeen biyyoota ollaa Yuugaandaaf Keeniyaatti baqachuuf dirqamaa jiru jedhame. Haaluma kanaan godaantonni Eertiraa seeraan ala Keeniyaa seenan 44 kutaa dhiha biyyattii keessatti to'annoo jala ooluu poolisiin biyyattii beeksiseera. Maddeen poolisii akka ibsanitti godaantonni kun sadaasa 2025 jechuun guyyaa kaleessaa
Keeniyaa Bungoma County keessatti to'annoo jala oolanii jedhameera. Mana jireenyaa nama dhuunfaa tokko keessatti akka qabamanis himameera. Bungoma County'n bakka baqattoota Eertiraa Itoophiyaa irraa gara Yugaandaatiif Itoophiyaa irraa gara Keeniyaatti dabarfamaniif mijattudha. Akka namoonni ijaan arganii fi maqaan isaanii hin ibsamne jedhanitti baqattoonni kunneen kaleessa ganama konkolaataa waraanaatiin naannoo sana galan. Lammiileen Eertiraa kunneen waajjira poolisii birigaadeeritti hidhamanii kan turan yoo ta'u achitti haala keessa dabraniif jiran gaafatamuu fi mana murtiitti kan dhiyaatan ta'uun gabaafameera. Baqattoonni ukkaamsaaf cunqursaa Eertiraa jalaa bahuudhaaf biyya isaaniitii baqatan kun amma dura Suudaan keessa darbaa kan turan yoo ta'u amma garuu sababa waraana biyya keessaatiin yookaan waraana Suudaan keessatti hammaateetiin karaa sana fayyadamuu hin dandeenye. Gaafa waraanni Suudaan dhohe baqattoonni Eertiraa gara Suudaan kibbaatiif Itoophiyaatti bal'inaan qaxxaamuraa turan. Baqattoonni kunneen yeroo muraasaaf Itoophiyaa keessa turanii booda gara Yugaandaatiif Keeniyaattis ni qajeelu. Hariiroo mootummaa Itoophiyaatiif Eertiraa erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii booda deebi'ee lafaa kaanaan baqattoonni Eertiraa kun nageenya isaaniitiif sodaachuun adda durummaan Yugaandaa fi Keeniyaatti akka baqatan himamam. Koolugaltoonniif godaantonni sanada qaban BBCdhaaf yaada laatan akka jedhanitti wal dhibdeen Itoophiyaaf Eertiraa jidduu jiru akka isaan yaaddeessuuf Itoophiyaa caalaa gara Yugaandaa baqachuu filannaa jedhu. Yugaandaan baqattoota Eertiraa, Itoophiyaa, Suudaan kibbaatiif Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa dhufaniif mana mijataa lammaffaa taateetti. Yugaandaan baatii gurraandhalaarraa eegalee baqattoota galmeessuun akka dhaabdu erga beeksiftee booda baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa gara Keeniyaatti qajeelaa jiru. Kana qofaa miti baqattoonni Eertiraa kunneen irra caalaatti daangaa Liibiyaas ni fayyadamu. Oduu biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti ji'a 3 keessatti balaan tiraafikaa 8,000 ol ga'uun ibsame. Waggaatti balaa tiraafikaatiin namoota 5,000 ol kan dhabdu Itoophiyaan ammallee balaa waraanaatiin cinaatti kan tiraafikaatiin qoramaa jirti jedhame. Kurmaana jalqabaa bara baajataa 2018 keessa taateewwan balaa tiraafikaa yeroo 8,853 qabeenya irra ga'uu fi balaawwan kunneen sababa konkolaachiftonni seera tiraafikaa cabsaniif ta'uu poolisii magaalaa Finfinnee ibseera. Balaan kan hammaachaa jiraniif sababa konkolaachiftonni of eeggannoo malee konkolaachisaniif ta'uu eeruun kurmaana jalqabaa keessatti qofa konkolaachiftonni 14,695 ariitiidhaan konkolaachisuu isaaniitiif tarkaanfiin irratti fudhatamuu poolisiin beeksiseera. Dabaluudhaanis konkolaachiftonni 1,171 eeyyama konkolaachisummaa malee kan konkolaachisan, konkolaachiftonni 172 humnaa ol dhuguudhaan osoo konkolaachisaa jiranii qabamuun tarkaanfiin irratti fudhatamuun ibsame. Daangaa ol ariifachiisuu, dhuganii konkolaachisuuf eeyyama malee konkolaachisuun sababoota ijoo balaa kana hammeessaa jiran akka ta'an hubachiisuun balaan kun miidhaa lubbuuf qaamaan cinaatti qabeenya mootummaaf uummataa irra miidhaa guddaa geessisaa jira jedhan poolisii magaalaa Finfinnee. Misoomni kooriidarii keessattuu miidhamaa jira kan jedhan poolisiin Finfinnee konkolaachistoonni dhuganii konkolaachisan addatti miidhaa kana qaqqabsiisaa jiru jedhameera. Mukkeen qarqara daandii, sararootaaf qabeenya elektiriikii akkasumas ammoo misooma bu'uuraa daandii kooriidarii buufata xiyyaaraa Boolee irra konkolaachiftonni dhuganii konkolaachisan kun miidhaa guddaa geessisaa akka jiran himameera. Konkolaachiftoota qabeenya tajaajila hawaasaaf ijaaraman irra miidhaa geessisan irratti adabbii tiraafikaa qofa utuu hin taane qorannoo barbaachisu taasisuun tarkaanfiin cimaan akka irratti fudhatamus ifameera. Waggoottan 7 dabre waraanaan namoota hedduu kan dhabde Itoophiyaan gama biraatiin balaa tiraafikaa biyyattiitti yeroodhaa gara yerootti hammaachaa dhufeen guyyaarraa gara guyyaatti lubbuu namoota hedduus dhabuu irratti argamti. Balaa tiraafikaatiin Itoophiyaan guyyaatti namoota 14 akka dhabdu yookaan waggaatti namoota 5,100 ol akka dhabdu qorannoolee hedduutu mirkaneessa.